Yoo isin tole hanga dhumaa dhaggeeffadhaa. Seenaan kun seenaa dabasaatii miti. Seenuma waaqicaan argamee hanga onaa warri kun amma lubbuun jiran. Bara bilbillee hin jirre, bilbila mana keessaa isaa telefoona isa mana keessaa wala hin jirre keessa ture. Namni tokko saahiba isaatti bilbiluuf jedhee waggoonni bilbiluu lakkoofsa dogongoraa nama biraatti bilbilame. Yeroo sana dubartiin tokko kaaftee bilbila. Salaamu alaikum. Wa alaikum assalaam. Ati eenyu jetteen abaluun barbaadaa jedheen. Ana abaluu miti jette. Yeroo kana bilbila cufatee sagalee isiin kun onnee kana keessaa rukutuu jalqabe namicha. Marara sagaleen. Deebisee bilbileef jalaa kaafte. Lakkee an namatti barbaaddu sanaa miti lakkoofsa dogongortee jetteen. Suman barbaadaa dhufee sitti bahee hin dogongorree. Sagaleen kan kee erga innan sirraa cufadhuutii kunoo onnee keessaa na dhahaa jira. Sagaleen kee baay'ee namarree jedheen. Lakkee istaghfir rabbaka rabbii kee toobadhuutii dhiisii wanta kanaan ta'uu jettee bilbilatti dhufte. Deebisee bilbilee sagalee kee namarra isin fuudhaafanii jedheen. Shari'aa Islaamaatti abbaa keerraa dhufee siyaasaa dheensi fuudhaa jennaan lakkee ani heerumuu karooran qabu an siif hin ta'u. Ani heerumuun barbaadu dhiisii jennaan lakkee heerumteettamoon heerumni etii jedheen. Hin heerumnee jetteen. Abbaa manaan qabdu namni siyaasaa ta'e hin jiru namni naasaa ta'e hin jiru hin heerumne heerumas immoo fedha hin qabu. Duuba maaliif heerumuun barbaanne ani immoo sirraa qabameera sin fuudhaa jedheen. Booda namni kun itti jabaatee jaalalli mucayyoo kanaatti jabaatee itti hammaatee bilbila ammaa bilbilee sagalee siirraan taa'uu dadhabee ka'uu itti ulfaate. Booda erga dubbiin intalatti illee jajjabaatee gaafa na agarte keessa garangaltuu hayyensii jedhaa jetteen. Wallahi keessa abadan keessa garangalu baay'ee nama rarrate sagalee irraan qabu. Sagaleen kan koo kan addaati na agartee hin dhiiftuu gaafa na agarte nan dhiisu jedheen. Hayyarri akkana ta'e egaa abbaa kootii waliin haasa'iitii waan gootan godhaa jetteen. Hayyee jedhee yeroo biraa deebisee bilbilee fi abbaan jalaa kaasee ahlan wa sahlan man ma'a jedheeni an akkanaa nama akkanaati intala keessan fuuchuun barbaadee ka shari'aa Islaamaa intala keessan dhufee haasaadhee fuuchuun barbaadee nan duuba intala kan koo agartanitti ture hin agarree intala sii kan barbaadan. Maqaa sii gaazexni isiin ittiin deebitee maqaa sii abaluu sanan barbaadaa jedheen. Argitanitti hin argine akkamitti jaallattan numa jaallanneen fuunaadhaaf. Haala kanaan guyyaan dhaabatee guyyaa sanatti fira fudhattee dhaqee maatii fudhattee dhaqee hiriyyaallee fudhattee dhaqee intala keessan fuuchuudhaaf dhufne kunoo jedhaniin. Agartanitti hin agarre dhusuma dhugumaa fuuchuudhaaf murteeffattanitti murteeffanneerra. Walii galtanitti walii galleerra. Eenyuuf inni fuudhaa kun kunoo isa kana. Jaallattee ta'an dalagaan koo hayyee nikaan kaa godhame. Intalli duraanuu shartii galfattee jirti gaafa na agarte eessa akkan deebine amaanaa jetteen qalbii nan cabsin qalbiin kan koo yeroo hedduu caccabee ture qalbii nan cabsinii jette qalbii siin cabsuudhaan walii galan. Egaa ni kaasineera intalan koo kana. Fudhattee galtamu akkam dinaan fudheen galaa yeroo intala argu laa ilaaha illallah intalli akka ji'aatti bareeddi. Bareeda dikkaati maasha Allah tabaarakallah. Garuu intalli miilli shalalaadha. Miilachuun hojjetu. Barcuma cunqurfamuu hin deemti intalli. Yeroo argu bareedumaan nahee qaama si shalale kanaan nahee gammachuun naafisuu wal keessa makatee waan godhu wallaalee harkaa wabadee shartii isin duraan galchisiifatti illee hassabee iddee of kaa'uu dhabe. Namni kun nama harka qalleeyyiidha. Isii kanaan walitti hirkatee jireenya kana mo'atee keessaa bahuudhaaf iyyuu fuudha haajomee keessaa intalatti iyyuu sagaleen isa mararte malee qabeenya wayii qabaatee fuudhaaf waliin kaane. Akkuma ta'etti fuudhatti gale sababa isii jaallateef malee nama qabeenya qabu miti rakkataadha namni kunillee. Nikaanis hidhameera. Wanti godhan hin jiru. Intalli shartii galchisiifatteetti shartii galeera. Waadaa walii galaniiru waan ta'eef. Alhamdulillah egaa. Balaa maalii rabbi darbatee na buuse egaa. Balaa kana keessaa yaa rabbi akka feete na baase jedhee intala fudhatee gale. Intalli gammaddee waliin galtee abbaan egaa yaa mucaa kan koo intalli kun uumamaan hin shalallee yeroo tokko konkolaataadhaan baanee konkolaataan gara nuun gallaan miilli isii akkana shalalee miidhama konkolaataan gara gale sana keessa rakkinni miilaa kun isii qonname malee isin duraan fayyaadha. Rakkinni kanaa wal danda'aa jedhanii egaa hayyee jedhee fudhatee galee. Duuba namni kun hojii hin qabu rakkataadha. Warri soddaa kun immoo namoota daldala babbareedaa keessa jiru. Aqaara dalagu lafa nagadan jechuudha. Lafa biyya Arabaa keessatti daldala aqaaraa jennaan baay'ee beekamaadha. Daldalli aqaaraa kun
lafuma ikhtiyaaraan fuudhameetu iyyuu magaaleffama. Mandarratti ijaaramee akka manaaf ta'utti kukkutamee karaan itti baafamee bishaan galfamee fi mabraatiin ifaan galfamee fi waan hundinuu galfamee fi ampooliin karaarraallee karaa lamaanis achitti mana barumsaas masjiidas irratti ijaaranii mana barumsaa waan hundaa godhanii jaahiza godhanii mana kana ijaaranii gurguru jechuudha. Warri aqaara gurguddaa dalagan jechuudha. Biyyoota Arabaa kana keessatti warri biyya Arabaa jiru ni beeka. Waan akkanaa dalaga. Namicha kanaan egaa soddaa kootiin kottuu na bira dalagi jedhee soddaasa sana jechuudha. Soddaan talaa haaraa fuudhe kanaan kottuu na bira dalagi jedhee utuu bira dalagu namni kun uyyuu dalagaa kana keessa rabbiin rizqii itti banee aqaara kana ofillee inni qobaatti baafatee dalagaa eegalee intalli kunillee gurbaa tokko deessee fi egaa gurbaa kana dahuuni baay'ee isiidhaa fi yaaddoo jabaa ture. Akkumatti hin dahee nama kana biratti hafa. Yoo ilmarraan arganne abbaa manaa kootii kanarraa na dhiisee kan biraa fuuchuutu malatu jettuutu yaaddoftu ilma argatte ilma lammaffaa argatte jireenya jiraa waliin jijjiiramee waliin guddataniin jireenya bareedaatti bahanii ilmaan jira amma ilmaa waggaa 20 olii ta'anii baay'ee sooressoomanii jireenya bareedaatti bahanii namni intala kana fuudhellee rakkina intalli kun keessa jirtu keessaa wajjin rakkadhu jedhee hin dhiifne. Rabbii tawakkaleetu intala kana fuudhe. Intalli kunillee isa miilisii shalale ani abbaa manaa tokko argadhu eeruma tokko hin argadhu ammanatti afeera jettee abdiin muranne rabbuma isii tawakkula godhattee teesse malee. Rakkina isii yeroo sanaa keessa rabbi isaa bartee jireenya bareedaa jiraatte. Namni sunis erga isii fuudhee jireenya bareedaa jiraatte rabbii walitti hidhateet iyyuu nagaadhaan jiraatte. Akkanatti jireenya keessaa bahanii jireenya bareedaatti harkaanfatan. Obboleewwan koo warri na dhaggeeffataa jirtan. Jireenya jechuun isin keessa jirtan kan biraati miti. Kan biraan eegina. Wallaahi jireenya jechuun isin amma keessa jirtan kana. Nyaatanus, dhugdanus, uffattanus, daartanus, beelaatanus, dheebottanus jireenya isin keessa jirtan. Hojiin isin hojjetaa jirtan isin hirkaa badus, hashalus, rakkinatti deebitanus, rakkina sana keessaa qananitti baatanus, dhukkubsattanus, fayyaa qabaattanus. Jireenya jechuun isa isin keessa jirtan. Jireenyi isiniin hin jiraatin. Isin jireenyuma keessa sanaan jiraadha. Jireenyi isiniin hin jiraatin jechuun gaafa jireenyi isinitti jijjiirame duukaa jijjiiramtanii laafsha'ina. Rakkina sanaa wajjiniin nuka of hin laafisina. Rakkina sana ofitti fudhattanii ba'aa godhattanii rakkina sanaan hamlee of hin dhahina. Rakkina durasitu jira waan ta'eef. Rakkinni hin dabarti ati numa jiraatta. Rakkinaaf situ abbaadha waan ta'eef irra keessa jirta waan ta'eef rakkinni kun si jalaa jijjiiramti. Gaafa wahii keessaa baata waan ta'eef. Yoo amma rakkina kanaa wajjiniin of rakkiftee sammuu of qabde gaafa qananitti baatee jireenyi sirkaa bada. Namni jireenya kana keessa jireenya rakkinaa keessatti sammuu ofiitti fide rakkina keessa jiru namni sammuu ofiitti ol baase dhukkuba baay'eetiin qabama. Dhukkuba hammiitiin qabama. Dhukkuba sammuun isaa xaxamee onneen isaa xaxamee jireenya harkaa badee yaaddootiin qabama. Yaaddoon sun immoo dhukkuba addaa ta'a. Dhukkubni sun immoo gaafa rakkina sana keessaa baatellee sirraan deemu waan ta'eef rakkina kanaan ofin rakkisin jenna. Keessaa bahama. Itti bahama. Dumtum fi ri'aayatillah. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Viidiyoon kun yoo isinitti tole sheer godhaa nama hunda biraan gaa laayik godhaa komentii jalatti nuuf barreessaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Seenaa akkanaatiin hanga walitti deebinutti nagaa keessanuuf jiraadha. Tamsaasa Islaamaa miidiyaa barakaa hojiin kan kee guddaa halaala mul'ata sagalee Islaamaa mul'isuun beekamta halkanii fi guyyaa fiigdee tattaafata gaaraaf laga ceetee baadiyyaa magaalaa oliif gadi fiigda diinii kan kee jala jazaan kee jannata siif ta'uu kajeela.